dhageessee dhugaa rabbi ani tokkoffaa ana bira dhuftee bakkaan hin jiru mana hin jiru kanatti sammuu xiyyaa ol jettee na dhungattee miila jiga jettee na dhungattee jaartii ajjii xiqqoo bira deemte akkasii miilaa fi sammuu dhungattee akkasitti aansitee lammaffaa bassamaa gootee jaartii ajjiidhaa gabbaaftee jechuu sigale sadaffaa manatti wajjin galtanii usanii wajjin tetteessan dhageeffadhu asumaanuu dhaamsan sinii dabarsu isini hajjiin kuni jaarsa keessanii janne isin tu bulcha moo isaatti isin bulcha silaa akka nama tokkotti jaarsuma jaartii bulchaaf nanuti isin ammoo isintu isa bulchaa jira jechuu inni nu dhiira miti waan isaa sangaa ifirraa buquu irraa buqaasaa ifirra maxxansaadha teessan sana isarratti maxxansaa akkasuma gootan hajjii isinii wayyaadha isinii galee inni nu mataan isaa darroomina sammuun isaa darroomina qaalichi kuni gizee laalan nama sammuun guddaa fakkaata nama yaadu fakkaata yaani nama yaadu mataa molaa janii sanumaafuu dhugaa rabbii ta'isaa tunilleen hedduutu akka nama ajaa'ibisti walaa dhiira walaa nadhoo isaa irraa wallaalee jechuudha. Uummanni yeroo halkan wajjin mana tolgalee hajjiin uummataaf haa wallaalchisaan saamiti hin beekne namni boo jaartii afuruu hajjiyatillee dhaggeeffadhu namni jaartii afuruu mana itti kireessee lasiree akka onni tana kireessee fi jaartii fi boonfatee mashruuf adda adda itti kannee bulfata jechuudha. Ati caaltuma haadha ilmoo takkitti qabdu tana. Geelumati yetadeen gadda fuutetan bulchuu dadhabdi jechuudha namni afaanis qabatee jechuu gogaa aatillee dhaggeeffadhu sitti nima ganaa dhiiraa miti shiita sibbinna shiita haadhu qofoof irraa baasi geelota xiyyaa kan naqa geelee xiyyaafis kan haadha caaltuufis kan haadha ilmootiifis akkasoo godhate shiita haattee shaamaa sittiine deemtee irra jira jechuudha geesse asumaanuu dhugaa rabbii nanageessanii waan hedduu tokko ana gaddisiisaa jiru hajjummaan kunu ansilaa wallaahi silmaaniin anjaartuma isaa takka rabbiin na godheeru inshaallah anuu rabbiin na godhu malee hajjii kana laa akkattiin gol qixxeessan sin akkattiin qixxeessan wal hatta anammaan tanaa hajjii yoo jaartii isaa lameen tana mataa walitti qabatee akka ilmoo nama takka namni maashaallah ajab biyyiti irraa jechuutti nam meeqaa isi daawwata ajab irraa jechuutti yoo jaartii isaa tana bulfatu baate hajjii laayyitee isan turoota akka laawaan isaa laa qat goonee irraa murree akkasitti haadii mukaafirraa itti taan itti barmaayina jechuudha itti barmaayina sinii galee. Alhamdulillah barakaatu akkam jirtu dhuftoota fi kabajamoota keenya jirtu bakka jiraatan bakka isin jirtan hunda nageenyaa jiraatu fayyaa keessan nagaa keessan isiniin jecha har'a wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii hundi keessanuu nasiimaan akka maneedhaati baate quba qabdan jedhee tayyaadaa quba qabdu akkuma kaleessa viidiyoo isinii waraabee isinii gadhiise jechuudha nasiimaan maneedhaa keessaa baateetti anillee akka ishiin baate nan beeka jechuudha akka ishiin baate dhibbatti nan beeka baatee sagaleellee na ergitee jirti sagalee sana immoo kanuma waliin dhaggeeffannu ta'a akkasuma isiniin jedha waan ishiin naan jette immoo tokko lama jedhee isinitti himuu hin danda'u jechuudha baay'ee tokko natti dhaadataa jirti siifi daa'ima keellee bakka tokkotti yoo isin nukkaamsin waan tokko hin beekan nasiimaa miti jettee baay'ee tokko dhaadachaa jirti jechuudha baay'ee tokko lolaa jirti. Akkuma maniidhaa sana na seensistee atillee yoo gaafuun baannee yoo ta'u seensisuu baadheelee jechuun kan yoo waan hin hafne naan jechaa jirti. Asuma keessa jirra gaa walumaa argina jedhaa mana seeraallee dhaqee maaliif baastanii akkamitti baastanii jedhee yoon isaan gaafadhu ishiinillee badiin qabdu badiin ishee xiqqoodha qaama ishee fixxeetu baate naan jedhanii akkasii uummanni biyya kanaa birrii biran darban waan ta'eef birrii xiqqoo nyaachiste. Akkasitti gadi gadhiisan jechuudha akkasitti baatee ala keessa bashannanaa jirtiin jedha akkasiin isiniin jedha jaartii ajillee borgonama yoo dhaqeen baasiin jettee dhaadachaa jirtiin isiniin jedha jaartii ajillee ganaa ati yoo dhaqeen baasiin naan jettee dhaadachaa jirti jechuudha waan gootee na baasistu ani hin beeku jechuudha ani jaartii ajii otuman du'eelletuma lubbuu koo darba malee ishiin baasuun isiniin jedha akkasii waan ishiin naan jette hundayyuu sagalee si dhageessisaa nafaana tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caaltu ana nasiimaadha. Akkan sindee anga biheetiin jira arraan mana hidhaati inshallah isni rabbii khaliqaati wajjini. Ammoo akka hankeetiin silaa ani arraan tana as waan jiru yoonin an daa'imuma ati yoonin ani siif hin galaafne akka nama tokkotti akka nasiimatti na dhaggeeffadhu siif hima yoonin an daa'imumati qabdu san si jalaa fuudhee si hin galaafne
nagarte amma garuu tokkoffaa kan dhufuttiin jira sii galee namni ati arrantana mana hidhaa san keessatti illee siita akkas na goote siita tanaa tana na tursiifte siita ammallee gaafa sanillee na barbaadee na tumuu turtee ansiifiin roorrifamuu ture gaafa san jechuu ansitti fiiguun turre jechuu ammaan tana ifirraa ka'ii lubbuu teetirraa ka'ii muddii tantee hidhadhu yooni na sikiina fidee laayaka garaa hankee kanatti akkas sii dillaaqee akka marqaa marqanees hin marqine annasiimaa miti tana qofa firabbii fi garaa ka'ii hidhadhu lubbuu teetirraa ka'ii daddaammadhu na eegi dhaggeeffadhu siifiin himaa caaltu saayibtitti jaleelloonisi sababa hankeetitti biyya tana keessaa kuttee jechuu ammaan tana bakka isiin jirtu dhageenya jechuu dila arraan tanatti an bakka tana jirti bakka san jirti dhaggeeffadhu waan takka lubbuun leelloo nama lubbuun tanteetis nama haga arraan tana ati leelloo bakka bachiiftee bakka isiin sodaatan teetiif kaatee miyyoo sun sodaatan teetiif baareedii kaatee sanaa tana keessaa biyya tana keessaa kutte atilleen hagaleelloo fiddutti lubbuu teetirraa hautti ifirraan fadhu asis agas sejjeesne si ciibsine giseleelloon dhuftee si qaafne inshaallah tana fittini taa'e wallahi dhugaa rabbi ammallee lammaffaatanii siif himu yoo ati jaartii hajjii guddoon jaartii hajjii xiqqoo yooti basmaa gootee mana san keessaa bakka mana hidhaan isiin itti roorrifamaa jirtu san keessaa gadi hin baafne aduma boru ganamaa qofa ol garaa tana qofa akkasi beeki taa'ii feegi dhaggeeffadhu sittiin himaa laal ta qoosaan taanetti ta lolan taanetti ta aaran taanetti ta gammachuun taanetti xabii teenyaan naafeti sittiin dhufa wajjin deemna ni deeyna mana hidhaadha jaartii hajjiidha ta aaratti hin qabaannetti jaartii hajjii xiqqoo ta aaratti hin qabaannetti dhungottee miila isii keessa gajjattee miila isii keessa dhungottee anaatu si balleesse jetteeni beerri barbisiin silaa beera warra tokkooti namni afur fuudhee afranuu wajjinuu see haa waliin xuunetti mataa waliin qabee jiraata. Atis hajjii kiyya yoo ati dheeyxee jaartii hajjii xiqqoo boru ganama na wajjin gadi hin baafne ati jireenya kan kee akka hin jirre irraa kaatee beekuu qabde jechuudha. Arraan kaaftee. Dhaggeeffadhu laalsittiin hima. Ati maqaan na balleessu turte yeroo dheertuu sii galee anaa humaata kittiin balleessin ifi waa balleessiti anarra deebisu turte hordoftoonni nasiimaan akkas arrabaan angaruu hamtuu na gootee jirta jechuudha hordoftoota biraan na dhageesse ati ifi toltuuf gootee yuutuub irratti akka namaarreedha sagalee takka garteemi sagalee namaa miskiinaa takkee fakkeessitee barmuxawwittiin xumuxawwaadhaa miree akkasi kaamuxawwittiin tiyya nasiimaan akkanaa mujrimaa maarree jettee hordoftoota biratti nasiimaa mujrima goote jechuun isinii galee ani ifiif balleessitee gochee daraasan anarratti deebiste garuu takka gartee mitaa kijiba hin taane hordoftoonni illee iyyaan argu isiin na goosise jechuun aara isiitiin anilleen akkamitti qaalitti tana kabajee obboleettii yookaan obboleettii narra guddoo ta'uu dandeessi yookaan ta'in randaladde ta'uu dandeessi jeen kabajee yaani jalaa gajjee jechuudha. Isiin nu sodaa itti fakkaattee lafarra namiirti as na harkifti lafa na dhiittee hancuftii na tufti namni hancuftii afaan keessaa baafatee nama tufu jechuun sunu tuffidha. Silan anuu sanii seeraan si gaafadhe akka jedhamtu beeka hancuftii afaan keessaa ol dhuftee narra tufu jechuun akka jedhamtu beeke saniifuu sii galee ammaan tana ati muxaawwittiif gootee hordoftoota biratti ana nasiimaa mujrimtittii goote jechuudha. Nasiimaa mujrimtittiitis hin jirtu ani akka kiyyetti akka namatti hin beeku akka hordoftootatti hin beeku an miskiina isinii galee nama sitti kun haala tokko garuu ifitti hin dhiisu namni nuu ofirratti hin duune ofirratti hin rafne nama kasidhee ni dhooytaa kasi kabalee ni kabaltaa kasi dhiite ni dhiittaa kasi san cuftee sitti feessala akkuma caaltu sanitti itti tufan garuu ani akka obboleettiin irra guddoo tokkotti itti hin tufini dhiisee jechuudha. Ani wallahi dhugaa rabbii waan takka yoo naa himii feete caaltu na dhageessa. Sababa kan keetiitiin jechuudha ani mana hidhaa sanitti baatii takkaa fi torbee takka balaa tara rafee ammaan tana balaataan duuddo kana qabbanti duuddo kanaa fi miila kana akka walirra ndooytee daa'imummaa kanaa wajjin jechuudha. Yoon kan inni asii miidhamu ta'ee sumaattu akkana na godhe jechuudha. Anamma atiin akka deemtee maqaa balleessitu tuni ganan alaawaa eeggadhan jaa ati sanuuna dhoorku jirta jechuudha. Maal jechuudha? Dhageessee dhugaa rabbii ani tokkoffaa ana bira dhuftee bakkaan hin jiru mana hin jiru kanatti sammuu xiyyaa ol jettee na dhungattee miila jettee na dhungattee jaartii hajjii xiqqoo bira deemte akkasii miilaa fi sammuu dhungattee
akkasitti aansitee lammaffaa bassamaa gootee jaartee jiidhaa gabbaaftee jechuu. Sigale sadaffaa manatti wajjin galtanii usanii wajjin tetteessan. Dhageeffadhu asumaanuu dhaamsan isinii dabarsu. Isinii hajjiin kuni jaarsa keessanii jenne. Isintu bulcha moo isaatu isin bulcha? Silaa akka nama tokkotti jaarsumaa jaartii bulchaaf eeyna nuti. Isin ammoo isintu isa bulchaa jira jechuudha. Inni nu dhiiraa miti. Waan isaa sangaa irraa buqaasaa ifirra maxxansaadha. Teessan sana isarratti maxxansaa akkasuma gootan hajjii isinii wayyaadha isinii galee. Inni nu mataan isaa darroomina sammuun isaa darroomina qaalichi kuni gizee laalan nama sammuun guddaa fakkaata nama yaadu fakkaata yaani nama yaadu mataa molaa jeni. Sanumaafuu dhugaa rabbii ta'isaa tunilleen hedduu tokko nama ajaa'ibisti walaa dhiira walaa nadhoo isaa irraa wallaalee jechuudha. Uummanni yeroo halkan wajjin mana tolgale hajjiin uummataaf haa wallaalchisaan saamiti hin beekne namni boo jaartii afuruu hajjiyatillee dhaggeeffadhu namni jaartii afuruu mana itti kireessee lasiree akka onni tana kireessee fi jaartii fi boonfatee mashruuf adda adda itti kannee bulfata jechuudha. Ati caaltuma haadha ilmoo takkitti qabdu tana. Geelumatti yeetanii gadda fuute tan bulchuu dadhabdi jechuudha. Namni afaanis qabatee jechuu gogaa aatillee dhaggeeffadhu sitti nima. Ganaa dhiiraa miti shiita sibbinna shiita haadhu qofa ofirraa baasii geelota kiyyaa kan naqa geelee xiyyaafis kan haadha caaltuufis kan haadha ilmootiifis akkasuma godhate shiita haattee shaamaa sittiine deemtee irra jira jechuudha geesse. Asumaanuu dhugaa rabbii nanageessanii waan hedduu tokko ana gaddisiisaa jiru. Hajjummaan kunu ansila wallahi silmaaniin anjaartuma isaa takka rabbiin na godheeru inshallah anuu rabbiin na godhu malee hajjii kana laa akkattiin gol qixxeessan sin akkattiin qixxeessan wal hatta anammaan tanaa hajjii yoo jaartii isaa lameen tana mataa walitti qabatee akka ilmoo nama takka namni maashaallah ajab biyyi irraa jechuutti nam meeqaa si daawwata ajab irraa jechuutti yoo jaartii isaa tana bulfatu baate hajjii laayyitee san turoota akka laawaan isaa laa qat goonee irraa murree. Akkasitti haadii mukaafirraa itti barmaayina jechuudha itti barmaayina sinii galee asumaanuu caaltuu sagalee sitti dheeresseetiin jira sii galee miira keessan galee anillee waa hedduu waa hunda laaqaa jira akkaatii ammaan tana sagalee tana dhaggeeffattee naa deebiftu abdiin siraa qaba sii galee sagalee tiyya dhaggeeffattee yoo jalliftee waan birootu dhufaa beeki sagalee tiyya laalladhuu naa deebisi. Hordoftoota fi hojjettoota kiyyaa kun waan ishiin jettee dhaadattu dhageessanii jirtanii akkatti dhaadatte jechuudha. Maaliif yoo ishiin akkana goggodhattee lola guddaa deemaa jira jechuudha. Illee nama ishee jalaa zimmi jedhu miti jechuudha. Anillee akka duraa ishee jalaan callisu maaliif sagalee ishiin ergiti kanallee bakka seeraa mana seeraa geessee akkatti dhaadataa jirti jedhee isaan dhageessisa jechuudha. Kanaafuu waluma laalla jechuudha. Anis nama ishee jalaa sodaatee ishee dhiisuu miti. Akkasinis ni jedhaa waan hordofaniif galatooma kabajamaa ulfaadhaan viidiyoo biraatiin walitti deebinuutti nagaan naa tura.